jireenya doogadee yaa jaawwarsituu ilma namaa yaa jaawwarsituu ilma namaa sitti hundumaa quuqamaa yaa jireenya doogadee yaa jaawwarsituu ilma namaa yaa jaawwarsituu ilma namaa sitti hundumaa quuqamaa dhibboon kee numuu taraarame dhoksaan kee inni itti golgame hundumtuu hin boon watwaata ofiin oodee kophaa jiraata dhibboon kee numuu taraarame dhoksaan kee inni itti golgame hundumtuu hin boon watwaata. Waan dhiyeessu kunis immoo aduma tokko kan isaan itti fayyadaman yaade buqqeetii irraa boqqolloo irraa kunuun zayitii kanaa akka isaan guyyaa mayyaanaallee itti fayyadamanii ittiin oolanii fi hingaafa osoo hin ta'in guyyaa lama ittiin oolanii fi waan nama gargaaru qabaachuu dirqama qabaachuu miti yaada isaa jiraannaan namni kan nama gargaaruu danda'a. beekamuudhaan miti nuti kennaaf miti waldaatu kennaafi garuu waan qabnurraa qoonnee kana gochuu dandeenyerra. Daa'ima ta'anii sabbaa baadhaa qabne warra mootummaa abbaa baadhaa qabaatanii immoo hiyyeessa ta'anii fi akkuma maatii keenyaatti kan taane kana qopheessinee. Bakkuma bakka jirtanitti warreen wanta kana agartan immoo isaanirraati isaan fakkeenya isiniif ta'anii isaanis qabaatanii hin taane baay'ee beekanii utuu hin taane waaqayyotu yaada isaanii gi'a kaa'e wanta kana isin warra keessan ilaaltanis yaada keessan keessa wanta kana arguusin jedha waaqayyo immoo mana isaanii ijoollee isaanii maatii isaanii eebbisin jedha. Hawwiin koo horii lafa isaan ga'anii lafan ga'e ga'uu isaanii barbaada malee gadi sa'aaf gajiitti ilaaluun barbaadu. Kun akkuma agartanii saamunaa bakkee ammoo boqqolloo duqeetii kan kana fakkaatu fa'aadha. Akka kooti miti akka keetii malee jireenyaan irra jiraatu aarsaa xinnoo miti gatii guddaa baaftee nama boonjiftee mul'atu akka kooti miti akka keetii malee jireenyaan irra jiraatu aarsaa xinnoo miti gatii guddaa baaftee. Nabo ko chifte mfadu